namni yeroo miira keessa jiru beeyta waan qabatuuf waan godhu wallaala ofiillee beeyta asli kiyya yeroo baay'ee rakkoon Oromoo kun guddaan nadhiin teennatuun maaliif akka waa bargaggeette utaaltu bichaa na ajaa'ibaan yeroo amma addunyaan fedha ofiitiin viidiyoo ofii kana qullaa akka garaa haadhaati baateen viidiyoo waraabdu keessatti dhiirsi kee kaalaalaa poost si godhu maaltu nama aarsa maaltu nama rifachiisa bargixa osoo ta'uu baatee namatti tola eegatee hin booda ምንም ያናድን ነገር የለም በቃ ወንት nama aarsun jiru siqatil dhiira keenya kana hoolaa kabt baka nama miti bar namni keenya wanti rabbi gabrummaa waggaa dhibbaan meeqa matan dubaachise ummata Itoophiyaa guutuu keessa Oromoo akka bu'aa jiraatu godheef ummata hoolaa akkanaatiif horii akkanaa kana waan of keessaa qabnuuf tarkaanfatu hin dandeenyu dhugaa dubbatuudhaaf haga namni keenya ilaalcha dhuma akkanaa kana keessaa bahee akka namaatitti akka addunyaatitti yeroo amma addunyaan fagaatee as jirtu kana keessatti namni keenya ilaalcha horii gadi qabatee deemaa jira biyya Arabaa keessatti mucattii cittooftee daa'ima isaa diqaalaa isaa guddistu inni har'a viidiyoo isii poost godhu jechuun waan biraati miti dunqurinnaa xiggi namni keenya hagam akka har'allee mahayyimii ta'e agarsiisa kanaaf mucattii ati nuu qabii keessaan ijoollee itti ergi hordofsiisi anillee ijoollee Suudii jirtuun dubbisaa suuta yeroo isin tasgabbooftee akkaataa gastiitti seenan banatteetti illee mana kee kana finnee miidiyaa irratti illee finnee waan jiruun inuu wallaahi akka garaan isaa gubatutti qaraa gubata akka garaan isaa gubatutti wal ijaarree wal gurmeessinee qarqaarree hamilee isiin eenaaf biyya san keessaallee alhamdulillah gurguddaa beekaa hayyuu meeqa qabna ijoolleen teen ofitti nu haa fuudhanii haa qarqaaranii hin qarqaarsisu warra imbaasii biyya san illee dubbisuu barbaachisa taanaan hin jirti ijoolleen teen riyaadiin keessa haga imbaasiititti illee qarqaarsisuu barbaachisa taanaan hin qarqaarsisnaa amma ati waan gootu akka mattiin tasgabbooftu godhaa namni suuyi yedee akka fedhajjeesni akka maaliif fajjeesti diinni si fajjeesu horii rabbi itti fidee buddeena waliin ijaaratanii bultii waliin ijaaratanii nama seetee horitti heerumte kanuma wanti biraa wanti siin fajjeestuuf wanti siin duutuuf hin jiru kanaaf mucayyoo tasgabbeessaa hin gargaarraa atillee amma ittiin seenuu wallaalte ta'e hin beeku laayivii irra jirti yeroo mucayyoon dhuftee suuta tasgabbeessii fidi wal gurmeessinee qarqaarsisnaa kanaan ala garuu warri miidiyaa irra suusuu jettan ምንም የተለመደ ነገር ነው namni fajjeesee illee jiru namni fajjeesuu illee jiru an kanuma jechuu barbaada garuu ati tasgabbeessii fidi asli anillee dhugaa barbaadu maa inni mucayyooni mana keessa deemaa jirti viidiyoo agarreerra mana keessa hunduu hin deema mana ofii keessa anillee amma kaamera duuba mana kiyya keessa paanti maan deema maannim iheedal maannim abbaa fedhe isin jedhe bar mootummaan biyya bulchuu jaartii ofirra qullama deema hundi keessanuu akkasuma gowwichi gisee isiin shaanxaa jijjiirattu viidiyoo agarre bar viidiyoo shaanxaa jijjiirattu viidiyoo waraabee gadhiise kun amma isii nawrii miti eeybis miti abbaan qabuu akkana godhan jette abbaan osoo qabrii bahee argee eeybii miti abbaan isillee isii dura qullama deema isinii galee miti akka warra biraa haayilaandii futtumaa maal jedhaa ittiin ergine ko abbaa ilmooti ko birrii erguu fi didda mucoon tun kuma takkaan dalaga jette ilmoo isa guddisaa jirti alkarjiin jirti sheemii mitillee firoottan isillee isinitti dhagaamuu qabu yoo as jala jiraattan hiriyoonni isillee firoottan isillee isinitti dhagaamuu qabu because homa abbaan manaa godhu haati manaa goote mucoon tun badii tokko hin qabdu mana keessa deemte shaanxaa banataa jirti xuutuma yaajaa fi qumxaan jirti atillee hijjabattee mana keessa deemtu sheeka feete yoo taate muxawaa feete yoo taate mana kee keessatti jechuudha. Soo kanaafi mucayyoon hin gargaarraa kebeekin ufitti fuudha jedhee rabbi isa haa kabaju hin gargaarra dhugaa hin gargaarra haadha ilmooti gargaaramuu qabdi biyyan nagalchaa jedhaa jirti yatiima abbaan qabu akkana godhaan jedhaa jirti nuti abbaa isiiti haadha isiiti obboleewwan isiiti eega rabbiin wallaalaa itti qabe bira dhaabbattanii ijoolleen Oromoo jechuudha bira dhaabbanne haadha ilmoo tana ilmoo isillee akka nagayaan sammuu ofii fooyyessitee guddifattu biyyatti galchina namoonni itti dhiyaatan piliis sirriitti itti dhiyaatan walla qunnamsiisa lakkoofsa isii na erganii jiranii anillee dubbisuu yaalaa ijoolleen safara isii ijoolleen safaraa na erganii jiran kun hin booksin amma anillee hin dubbisaa yoo na jala dubbatteen karaa tiktookitiin nama jala dubbatti yani karaa tiktookitiin inboxi godhaafi lakkoofsa isii ani direct illee hin dawwalaafi amma gizee gabbaa'e kanuma hundi keessan dhiibbaa godha si gargaarraa bakka si goonaa biyya si galchinaa abshir jedhaani silaamootu makana wayya doktor umakana naa fidan jedhan waa tokko sitti haimu
Mucattiin tun daa'ima banattee daa'ima dudda baadhattee mana arabaa keessa dalagaa turte sanuu harki isii cattaa'ee qaamni isii miidhamee jechaadha. Mormi Har'a rabbiin beektaa yoo musiibaa wayii fidu sii galee ila musiibaa wayii yoo fidu inna ba'ada usri yusraa jedhanni rakkoo wayii booda bal'ina wayii rabbi namaa yaada tarii mucayyoo tana qormaata xiqqishuu tana rabbi itti fidee rakkoo isiin kaleessa daa'ima isii waliin mana arabaati keessa turte kana Oromoo afootti gadi baasee sababa kanaaf akka isiin gargaaramtuufi kana booda rabbi bal'oo wayii isii yaaduu danda'a sii galee tuni musiibaa xiqqishuu basiita osoo har'a barra gurbaan sareen kun viidiyoo matii tanaa gadi baasuu baate namni Oromoon isii beekullee hin jiru namni isii argullee hin jiru daa'ima ofii baadhattee kushiina arabaa keessa cinqamaa turte. Har'a rabbi musiibaa xiqqishuu tana fidee ka'ee mucayyoo tana fidee ammoo ummata Oromootii fi nama sammuu qabu nama qalbii qabu nama namaaf rahmata yaaduun wal qunnamsiise. Kanaaf har'a akka iddiliititti battiin tunillee bakka noormaali haggaatti maal atuu jettee jirta reefu abbaa warraati uffata jijjiirataa turte inuu waraabaa jiraatu isaatuun agarre isiin ofirra garagaltee argite. Siqattil dammoo qunxaa ofirraa qabde xuutmaayyaa ofirraa qabde mindinoo mikaabbadoo homa takka bar waan akka abbadan takka illee qabu homa namni beeku homa namni argu wanti adda ta'e takka illee hin jiru si galee kanaaf miti viidiyoo kanaa ol illee taate birqaachin ayidallam Oromoodhaaf illee birqii miti addunyaaf illee birqii miti hoolaa akka isaatiif birqii ta'uu danda'a malee jechaadha. Kanaaf tokkoffaa ummanni illee waan kana ajandaa gootanii mucayyoo kana dhiphisina. Lammaffaa ammoo haa qarqaaramtu wanti guddaan qarqaaramu siiti kaleessaa rakkoo keessa turtee har'a carraa kanaan akka isiinuu rabbuu waa naa yaadee musiibaa kana naaf fidee rabbuu waa naa yaadee gurbaan kunuu viidiyoo kana poosti godhe kanaaf alhamdulillahi jettee akka isiilleen ilmoon isiillee itti gammaddutti. Ammallee gurbaan kun viidiyoo isaa miidiyaa irra jira namni isa beeytan sii galee namni isa beeytan namni maatii isaa beeytan namni warra isaa beeytan mucaan kun seeraan isaa gaafatamu biyya keessatti illee jechaadha. Ni danda'ama baay'isee seera Itoophiyaatti illee yoo ta'e dhugaa dubbatuudhaaf namni haadha manaa isaa viidiyoo qullaa fidee poosti godhu seerri hayyamu tokko hin jiru. Namni qalbii qabu gadi fageenyaan sii galee gadi fageenyaan namni maatii isaa beeku namni gosa isaa beeku namni bakka inni jiraatu beeku wallaahi osoo irra hojjetanii asli sa'aatii 24 keessa seera dhiyeessuun hin danda'amu. Yeroo hunda namni kennallee miidiyaa kanarra fidaa waan akkanaati wal dararuun tokko. Kanaaf yoo danda'ame warri biyya jirullee namni isa beekullee seeraanillee irratti haa hojjetamu. Amma namni mucayyoo dhiyaatan itti dawwalaa fidaa aslaayii barsiisaatiin mana aslii kanatti kallattii kennee guyyaa itti